Nageenyiif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nageenyi koo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam nagaa jirtanii egaa nagaa kootti aansuudha yaadolee babbareedoo fi wantoota gorsa namaa ta'anii fi wantoota barnoota namaaf ta'an jedhan irraa anillee wantan irraa hubadhe tokko irraa isiniif qoodutiin dhufe. Egaa dhala namaa keessatti wantoota sadii nama barbaachisa wal faana deemu jedhee isinii qabadheetiin dhufe. Innis maali yoo jettan tokkoffaa obsa kaayyoo fi karoora jechuudha. Egaa dhalli namaa kamiyyuu yoo obsa qabaate malee daandii milkaa'inaa gahuu hin danda'u obboleeyyan koo. Nuti yoo obsa qabaanne jireenyi dachee kanaa guyyaa tokko ni gammadda ganama ni gammadda galgala gadduu dandeessa. Kana keessatti akkuma gammachuun jiru akka gaddi jirus fuulduratti baruutii qabna jechuudha. Jireenya kam keessattuu qormaanni osoo hin beekin nu mudachuuti danda'u. Qormaata nu mudatan sana keessatti immoo nuti yoo obsa qabaanne boru waan na ta'e dukkanni kun bari'uu waan ta'in oolleef ni bari'a jennee ofitti amannee amanamummaa keenya keessa keenya godhannee yoo obsaan dabarsine bakka hin geenye hin jiru. Egaa jireenya kee kam keessattuu namni qormaata hin dhabne hin jiru, namni hin rakkanne hin jiru. Rakkina dhiphuu garaagaraatiin osoo ati hin beekin dhiphuun kun karaa miin akkasitti dhufu hin beektu. Isa keessatti garuu yoo obsa qabaanne bakka milkaa'ina sana bakka yaadne sana ni geenya. Egaa harri boru miti. Kanaaf akkuma guyyaatti jijjiiramaa deemu kun guyyaan torbeetti jijjiirama, torbeen ji'atti jijjiirama, jiin immoo waggaatti akkuma jijjiiramu kana jireenya keenya keessatti illee yoo obsa qabaanne har'a rakkinni nu qabnu borummoo guyyaa biraati waan ta'eef rakkina sana immoo jijjiiruutii danda'a. Rakkoo kana jijjiiruudhaaf immoo wanti nuti qabaachuu qabnu obsa guddaatu nu barbaachisa jechuudha. Jireenya kee kam keessattuu jiraachuuf karaa hin beekne qormaanni yoo sitti dhuferree qormaata sanaaf abdii kutachuu osoo hin taane ofii keetiif osoo jabbeessitee bakkuma itti dhiphatte sana akkuma dhiphatte sanaan abdii kutachuu osoo hin taane obsa qabaattee bor guyyaa biraati waan ta'eef obsa sanarraa ani maalan argadhe jettee egaa ani obsa waantan qabuuf guyyaa har'aa kanan ga'e obsa guddaa waantan qabuuf egaa obboleewwan keenya karaa hin taaneen yeroo cinqiin nutti dhufu kana nuti immoo waaqayyo keenyan kadhachaa uumaa keenya galateeffachaa yoo obsa qabaanne guyyaan har'aa kun jijjiiramuutii danda'a jechuudha. Egaa obboloota koo inni itti aanu immoo kaayyoo jedha. Namni erga obsa qabaattee namni kaayyoo hin qabne hin jiru lachee kanarraa. Erga kaayyoo qabaattee immoo kaayyoo keessan ammoo galamaan ga'uuf maal gochuutii qabda? Yoo namoonni ati kaayyoo keetiif gaafa kayyeeffattee kaate gaafa milkaa'uuf deemtu namoonni gufuu sitti ta'uu danda'u. Namoonni gufuu sitti ta'an kuni kaayyoo kee sana ati kaayyeeffatte sana sirkaa bittinneessuu danda'u jechuudha. Akkuma nama nagaa ta'anii dhufanii kaayyoo ati karoorfattee kaate sana kaayyoo ati kaayyeeffattee kaate sana milkaa'ina ati qabattee kaate sana warreen sirkaa fashaleessan dhufuutii danda'u. Egaa yaada namaa keessatti yaada namni si gorsu keessatti akka hirummaas ta'e akkuma bifa firummaatiis ta'e namoonni tokko ati wanta itti hojjettu sanarratti warreen hin gammanne jiru. Akkasumarreen warreen si gammadanis jiru, warreen si hin gammannes jiru jechuudha. Kaayyoo kee edda kaayyeeffattee kaate hojii sana nan galmaan hin ga'a jettee gaafa kaayyeeffattee kaatu namoonni tokko namoonni jireenya kee karaa fuulduraa fooyyeffachuuf hin dandeenye akkasuma akka ofii isaaniitti wanta yaadaniif kaayyoo ati kaayyeeffatte sana sirkaa fashaleessuu danda'u. Ati garuu nama kaayyoo qabu yoo taate namoonni yoo si gorsa namoota sanaa keessaa wanta muraasa qabxii muraasa yoo fudhatte dhibbatti gorsa namni si gorse sana hojiirra oolchita miti. Garuu wantonni inni si gorse sana keessaa qabxiilee muraasa fudhachuutii dandeessa. Wanta si fooyyessanii wanta yaada kee faana wal qabatan xiqqooshii isa keessaa yaada namni siif dhiyeesse sana keessaa fudhachuutii dandeessa. Garuu yaadota namaa dimshaashan akkuma jiruun sammuu keenya keessatti waraabnee ol keenya taanan kuni kaayyoo keenya nu jalaa fashaleessuu danda'a. Hanga danda'ame hojii kam keessattuu ofitti amanamummaa qabaatta. Waa takka nan hojjedha jettee edda kaayyeeffatte booddee karoora itti baasta jechuudha. Karoora edda itti baasteen booda hojii kaayyeeffatte sana karoora kee gaafa kana yoon hojjedhe asiin na milkeessuu danda'a. Kana yoon hojjedhe kanaan jettee karoora gaafa itti baaste karoorri kee suni daandii be'umsati waan ta'eef daandii ittiin jalaa baatu
qopheeffatte waan ta'eef bakka kaayyoo keetii fi bakka barbaadde ga'uutii dandeessa. Maaliif yoo jenne namni kaayyoo qabu bakka barbaadde galma barbaadde ni geessa jechuudha. Kanaaf warroonni kaayyoo namaaf daangessan hedduutu jiru. Akkuma namni si jaallatu baay'een jiru, kan si jibbullee kan hojii wanta ati itti hojjetturree kan ittiin gammanne baay'ee isaaniitu jiru. Kanaafuu namoonni yeroo gorsa si gorsan hunduma isaatu yaada isaanii ni fudhatta osoo hin taane yaadonni isaan sitti dubbatan keessaa yaadonni qabxii muraasa tokko lama sadi yoo fudhatte wantoota hojii kee kaayyeeffatte karoora itti baaste sana galamaan geessu sana yoo wal qabate ta'e yaadota namaa sana xiqquma keessaa fudhatta malee akka jiru yaada namaa fudhadheetan hojiirra oolcha jechuun kuni dadhabbina abbaati jechuudha. Egaa kanaafuu wantoonni sadan kun wal faana deemu jedhetanii kanas ni qabadhee dhufe obsa kaayyoo fi karoora gaa namni karoora yoo itti baase hojii tokko dafayyeeffattee karoora sanarree itti baafattee karoora sana har'a kan hojjechuutiin qaba boru kana hojjechuutiin qaba har'a biyya arabaa keessa kan hojjettu kaayyoo wanta qabduufi kaayyoo har'a qabdu kan ammoo boru karoora itti baastee biyya kootti galee maal hojjechuutiin qaba. Maal irra ga'uutiin qaba jettee karoora itti baafatta. Maal yoo qabaatte kaayyoo wanta qabduufi ka. Kanaaf hojiin galma hin geenye, hojiin kaayyoo hin qabne, hojiin obsa hin qabne, jireenya kam keessattuu obsaaf kaayyoo karoora wanti hin qabne deemshaafumatti nama lubbuun hin jiraanne dachee kanarraa jechuudha. Kanaafuu har'a kan hojjennu har'a guyyaa sa'aatii 24 mana arabaa kana keessa kan dhaabbanneeti hojjennu boru jireenya keenya fooyyessuuf, boru jireenya keenya jijjiiruuf waan ta'eef nuyi har'a asitti kana hojjennee borummoo ilmoo keenyatti dabarsuuf har'a yoo ani waan gaarii hojjedhe mucaan ani har'a borummoo daa'ima godhadhu suni na jalaa baratee haati koo kana hojjetti jedhee isin jalaa furateeti jechuudha. Wanta ati har'a barnoota isiif ta'ee asiif ol keessa ilmoon keerraa irraa baratee akka cimu ta'a jechuudha. Kanaafuu dhalli namaa egaa ni kaayyeeffata kaayyoo sana immoo galmaan ni gaahata jechuudha. Kanaafuu as teenyee gaafa kana hojjenna jennee kaayyeeffannu kaayyoo keenya sanatti immoo karoora baafannee karoora hojii keenyaa immoo akkuma namni sin jedhe sana osoo hin taane akka ofii keetii yaadde amanamummaa konfideensii qabaachuu qabda jechuudha. Namni kamiyyuu ani har'a waa barbaade yoo hojjedhe namni kamiyyuu isa sanarraa ani har'a bakka shaayyoon bakka kanatti nagade namni tokko kaaffee guddaa yoo bukkee kootti banate akka nama sanaan ta'an jedhu anillee hojjedhee adeemsa keessa duwwaarraa kaatee bakka fagoo fi bakka guddaa waan tageessuuf asirraa kaatee immoo nuyi har'a mana shaayyoon banadhee borummoo kaapitaala guddaatiin uummadhee kaaffee sana banachuu waan tan danda'uufu kanaaf jireenya namaa keessatti wantoonni sababa ta'anii fi wanti ati kaayyeeffattee fi karoorfattee kaate sirkaa fashalaa'uu danda'u jechuudha. Yaada namaa yoo dimshaashana akkuma namni si gorse sanatti yaada namaatii fudhate. Kanaafuu yaada namaa fudhachuun gaariidha. Yaada namni siif qoode sana keessaa akkuma jiruun fudhatta taanan kuni dadhabbina mataa keeti. Garuuti yaadni namni si gorse sana keessaa wantoota muraasa fi qabxoota muraasa hojii ati kaayyeeffatte sanaa fi karoora itti baafatte sana faana yoo wal qabata ta'e yaadota muraasa isa keessaa fudhatta. Kanaafuu namni obsa kaayyoo fi karoora qabu jireenya isaa kam keessattuu milkaa'uu fi kara fuulduraallee dhala ilmoo isaatitti dabarsuu wanta danda'u. Kana sadaniin isinii qabadhee dhufe isiniin jedha. Obboloota koo viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Turtii amma kana wanta na wajjiniin turtan hedduu galatooma hedduun isin jaalladha. Turtii gaarii. Bye bye.